فداك يا رسولنا نحبك فداك يا نبي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلجن كينيا ربي سبحانه وتعالى نما كان قلتي قبسيسو قبان قبسيسو آلي وجين والله وجين قبسيسا يجو إرقام ربي صلى الله عليه وسلم والله كان فردي سيتي رامتي Oollaa keessan quba qabaadhaa, oollaa keessan tiifadhaa jeeti qabeenya isaanii eeguu keessatti haa ta'u, dheexee ziyaaruu keessatti haa ta'u, waa hundaanuu oollaa keessan quba qabaadhaa jee ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam jabeessee dhaammate duba hadiisa san keessaa gaaf tokko abbaan zarrii radiyallahu anhu qaala rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam maal jeen ergamaan Rabbii yaa abbaa zarri izaa xabaqta marakatan hogguu gartee waan maraka qabu waan foon qabu affeeltu maal godhi jeeni bishaan sii heddummeeysii jeen bishaan itti wayyeeysi jeen maaliifi bishaan kana yeroo gartee waan foon qabu kana godhan ollaan kun guutuun shurufkaa dhagaya biyya gartee foon hin jirretti ni beeytan biyya waan hin jirretti ni beeytan ollaa kana wayta asii foon ciinceeysan foon akaawan ollaa kana guutuu dhagaa ni beeytani kanaaf du'a obboleeyyan keenya ollaa kee ka urgaa foonii dhagee kana yoo ka foonillee walin geenye taate bishaan itti wayyeeysi ollaa keetiin laalii jeen ollaa keetiin tottoodh jeen duba ollaa kee kana bishaanii waliin gahi yoo foonilleen ka waliin geenye taate hangas takka ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam dhaammatanii jechuu waa'ee gartee ollaa kana ilaalchisee jechuu ollaa kee dhaqii ziyaarii yoo rakkataa ta'an gargaarii nyaata addaa godhatte ergiif ollaa kee waan isaan gartee alatti irraanfatan galchiif ollaa kee quba qabaadhu ollaa kee gargaari yaadaanis yoo dhaban gartee maallaqaan illee bira dhaabbadhu duuba ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam inumaa gartee foon affeelanii foon namaa erguun namaa geessuun inumaa gartee waan guddoodha maal jee ergamaan Rabbii ittaqun naara walaw bishiqqi tamra ollaa gargaaruun jannata nama neexi waan guddaadha jechuudha barjee ollaa keessan gargaaruu bira kutee ergamaan Rabbii maal jee nama rakkataa tokko gargaaruu keessatti ibidda sodaadhaa jee ibidda sodaadhaa osoo timira kana bakka lama murtanii waan cinaa tokkollee kakanne tan taate kanaanillee ibidda sodaadhaadhaa jee meelaal qalbiidhaan laala bakka kana timira firii takka bakka lama murtee yoo kanillee hin qabaanne waan sadaqattuu waan qabaanne taate ibiddaan sodaadhu jee ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam hagas takka ergamaan Rabbii nuu dhaame duba ammas duba hadiisa biraa keessatti yaquulu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam laa tahqiranna min almacruufi shay'an walaw an talqaa akaaka obboleeysa kee osoo gartee fuula bareedaanillee qunnamuu taate ollaa kee haa ta'u obboleessa kee addaan fagoo jirtan haa ta'u obboleessa wajjin dhalootaa haa ta'u ollaa kana obboleessa wajjin dhalootaatiin ollaa qubachuudha malta obboleessa gartee foonummaa walii isin fiddu wajjin ta'uudha malta obboleessa gartee duuba islaamaatiin ta'uudha malta akkasitti dhaamate ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam innaawaa gartee ka islaamaa kunniiwu islaamaa haqa sirraa qaba ka gartee ollaan kaafiraatu haqa sirraa qaba jechuudha ollaan kaafiraa wayta nyaata addaa goote erguufi qabda jechuudha nyaata addaa goote erguufi qabda ammoo namni zamana kanaa guyyaa nyaata addaa godhate karaarraa meeyfata wayta namni itti ol seene innaa ollatti erguu dhiisii hamanatti itti dhufee karaarraa meeyfataa jechuudha kanaaf obboleeyyan keenya waan gartee namni jannataan barbaadu
waan namni rabbitti hin dhiheenya barbaadu keeysaa waan guddaa takkaa jechuu. Duuba ammaas hadisa biraa ta'u keessatti maal jaa namni ollaa tokko laa tahaqiranna jaaratun lijaaratihaa intaloon ollaa takka ollaa siitiif hin tuffatin walaw firsana shaatin laal waraw firsana shaatin osoo mancee re'ee illee taate mancee re'ee jechuun miila re'eedhaa jilba kanaa gam muranii kasilaa darban san sareedhaaf osoo sanillee taate ollaa keetiif erguu hin tuffatinii jeen ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam hangas takka ollaan akkas irraa qaba jechuun tuffatin jechuu. Abbichi fudhatulleen hin tuffatin fudhachuu qabaa jechuu. Abbichi kannulleen akkamitti waan akkanaa kana nama akkana jettee hin tuffatinii jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keenya ollaan haqa guddaa nurraa qaba. Khayritti kaasuu keessatti illee mas ollaa. Ragguu akka ta'e qofa gargaaru osoo hin ta'in qabeenya isaatii suufi osoo hin ta'in qofa osoo hin ta'in ilmaan isaatii suufi qofa osoo hin ta'in ollaa kee waan lubbuu teetiin jaaladhu tuba. Waan lubbuu teetiin jaalattuun ollaa kee jaaladhu tuba. Maaliif ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam laa yu'minu ahadukum tokkoon keessan hin amanne hattaa yuhibbu li akhiihi maa yuhibbu li nafsihi haga waan lubbuu isaatiin jaalatu obboleessa isaatiin jaalatutti tokkoon keessan imaanni isaa gartee hin guutamne jedhe ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf ollaa keenya khayritti yaamu haa taatu waan sadaqaa kannachuutti haasuu haa taatu qaraatii quraanaatti haasuu haa taatu waan gaggaarii dalaguu irratti haala bareedaa irratti haala ulfinaa haala kabajaa irratti ollaa kee hirmaachisuu irratti haqa sirraa qabaa ollaan kee jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keenya hayni ollaa jabaadha. Insha Allah yoo rabbi keenya biraan taate sagantaa itti aantu keessatti bal'inaan waa'ee ollaa kanaas jaalaatti dachaanee dubbannaa. Arraaf insha Allah asumarratti xumurraa. Wabillaahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.